Jarra jirtu ilmaan ayyaa har'a kun waa'ee galaana diimaatirraa haasa'uudhaaf deemna. Hangasittuu follow, share, subscribe gochuun irraanfatinaadha. Abbaa sanii duraan dursee baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eedan. Okay. Har'a mee waa'ee galaana diimaarraa haasa'uu barbaadna. Waa'ee waan tokko si gaafachuu barbaada. Waa'ee galaana diimaatiin wal qabatee dhiyeenya kana galaanni diimaanii gaafii uummata Itoophiyaa ta'uu bira dabree sadarkaa artistootaa fi mangistoonni illee irra walii galanii hojjetan irra gahee jira. Dhuguma galaanni diimaan uummanni Itoophiyaa galaana diimaa seeraan ala dhabee argachuu dirqama qabaasi. Garuu kan hedduu gaafiin ta'u kan inni gaafachuu barbaadu waa'een galaana diimaa akka keessattuu muummee ministeeraa ittiin deemu kanatti yoo kan ta'u taate galaanni diimaan lola kaasuuf deema. Inumaatu Itoophiyaa filtraa qofa otoo hin taane gaanfa Afrikaatti bidda gooluudhaaf deema jedheen sodaadha. Sababni isaa qophaa'a gaafa jedhu argama. Raayyaan kiyya qophaa'aadha. Nu hundinuu onnee qabaachuu qabna, goota ta'uu qabna kan jedhutu jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan eeyyen galaana diimaa argachuudha qabna. Inni dirqama kenna. Ammoo karaan ittiin argannu murteessaa ta'uu qaba. Lola ta'uu hin qabu jedheen yaada. Sababni isaa lolli waan balleessu malee waan gaarii hin qabu. Fakkeenyaaf amma biyyoonni addunyaa hedduun isaanii kan salphumatti lola keessa seennee baana jedhanii itti seenanii cabsanii mee waa'ee Raashiyaa fi Yuukireen yooniin sii kaase. Raashiyaan tun biyya gudditti addunyaa kanaati. Bal'inaan akka addunyaatti sadarkaa tokkoffaa irra tan jirtu isiidha. Yuukireen tana guyyaa lama cabsee dhukkee irraa kaasee waan sila barbaade irraa fudhadha jetteetti kaate. Waggaa meeqaaf lola keessa seentee ofiisiitii fuufi jibbaattee cabxee jechuudha. Duuba dhugumatti biyyi keenya lolaan galaana kana ni argatti fudhachuu qabdi jennee kan murteessinu yoo ta'e biyya keenya balaa hamaadhaaf saaxiluu malee bu'aan kan hin jirre jedhee kan hin yaaduu fi waa'ee galaana diimaa kanarraa mee waan jettuu fi akkasuma akkamitti akka argachuu qabanii fi maal akka ta'uu qaburraa waa gabaabaa nu dubbadhu. Okay, galatoomi haalaan galatoomi. Gaafiin kee gaafii bareedaadha. Itoophiyaan maal sitti akka tuubaantu galaana diimaa argachuu dandeetti moo argachuu hin dandeettuudha kan jedhu haala yeroo irratti illee murtaa'aadha. Kan biraa Itoophiyaan lolaan argachuu akka amma himaa jiran kanatti akka argaa jiru kanatti egaa karaa lolaa deemutti jiran. Karaa lolaatiin dhaadannoo adda addaa agarsiisuudhaan akkaataa gootummaatti faarsuudhaan galaana diimaa gartee akka gartee daddaffiitti deeffachuu qabnu jechuudhaan haga galaana diimaa deeffannutti waraanni keenya hin deebi'uu jechuudhaan dhaadannoolee adda addaa agarsiisaa jirani. Kun ammoo maal seete galaana diimaa dura argachuu hin dandeettu moo argachuu hin dandeettu kan jedhu galaana diimaa karaa seeraatiin argachuu hin dandeettu akka tokkotti Itoophiyaan akka tokkotti dhabuullee dandeetti. Beete galaanni diimaa akka seeraatti kan Itoophiyaati dura tokkoffaa galaanni diimaa kan Itoophiyaati qabeenya Itoophiyaati. Itoophiyaan 1991 dura galaana lama qabaachaa turte. Ulaa galaana Masawwaa fi Asab ture. Innis erga gartee Eertiraan Itoophiyaa raacittee erga murni TPLF aangootti dhufee Eertiraan Itoophiyaa raacittee baatee beekamtii kennitee hatta Eertiraan uccituun seeraan ala. Eertiraan Itoophiyaa raacituun iyyuu seeraan ala jedheetiin yaada. Maaliif yoo jette tokkoffaa hawaasa biyyattii hin beeksifne. Allahumma salli ala Muhammad ammallee hin beeksifne paarlamaa biyyattii irratti hin dhiyeessine. Kanaafuu TPLF yeroo aangootti dhufte yakki dogongorri hamaa isiin dalayde. Daddaffiitti Eertiraa kutte. Eertiraa yeroo kuttaa'ee Eertiraa yoo citte bahara Masawwaa fudhatteetiin citte. Sigalaami akka seera addunyaatti biyyi takka yoo biyya takka irraa bahara galaana qabattee citte. Biyyi isiin raacitu sun osoo galaana bahara isii qabdu bahara galaana biyyi sun fudhattee citteen saniyyuu sheerii fayyadamuu mirga qabdi. Inkaan kan isii dhiisite jechuudha. Kanaafiyyuu Itoophiyaan kan Masawwaa silaa ka Eertiraa waliin fayyadamuu qabdullee TPLF dhabsiifte ka Asabillee ka haqa Itoophiyaallee dhabsiifte seeraan ala. Fakkeenyaaf bahara Asab barri seeraan ala muraniiti. Bahara Asab seeraan ala muran haga ammaatti United Nation kan Itoophiyaatiin beekamtii qaba. Baharri addunyaa martuu daangaa qaba. Sarara daangaa of danda'a. Masawwaa yoo gartee Eertiraa jalatti sararan Asab ammoo kan Itoophiyaati. Haga har'aa tanatti Eertiraan seeraan ala harkaa qaba tokkoffaa. Duuba kanaafuu Itoophiyaan yoo karaa seeraatiin deeme karaa seeraatiin dhiibbaa adda addaa godhe dippiloomaasiidhaan deemeetiin bahara Asabiin karaa salphaatti deeffachuu danda'a. Kan biraa hawaasni naannoo bahara Asab qubatu sun martuu Itoophiyaadha. Hawaasichi sun hawaasa san mootummaan Itoophiyaa harka galfachuudhaan hawaasa kakaasuudhaan dammaisee hawaasni sun hiriira garaagaraa ba'uudhaan karaa addunyaatiin dippiloomaasii dhiibbaa cimaa irratti taasisuudhaan looyara adda addaa dhiheeffatee addunyaa irratti gartee dhiheessuudhaan mana murtii addunyaa irratti garuu argachuu hin danda'a karaa salphaatiin. Garuu ammoo Itoophiyaan humnaan deemnee deeffannaa yeroo ammaa kanatti kan jedhu argaa jirra. Humni osoo kawaa gootu taate addunyaan guutuun Ameerikaa fi Awurooppaa dabalatee Israa'el dabalatee sila Hamaas irraa waa buusan. Falastiin magaalaa Gazaa irraa waa buusan sila haga har'aa tanatti hidhamtoota isaanii gadi dhiifachuu dadhaban. Sigalaami Itoophiyaan meeshaa waraanaa bitachuu, humna waraanaa agarsiifachuu, dhaadannoo adda addaa agarsiifachuu. Sigalaa Prime Minister Itoophiyaa
waan ajawaan sila dalaguuf deemu tokko kasla namni dhoyseetiin dalaguu qabu ifa baafatee paarlamaa irratti dubbata. Waraana agarsiifateetiin waraana irratti dhaadannoo agarsiisa. Ati Prime Minister jiru kan dhaadannoo agarsiisu kan eenyuuf agarsiifachuutu jira. Biyya isaa irratti duulli taa'amee jira hin jiru. Seeraan ala biyyi ati itti of dhaadachuu jirtuun illee teetee sin laaltu beeki. Uf qopheessitee hin raftu. Duuba kanuu ifa gala wanni gootuun siyaasaa akka mangistii tokkotu deemutu jira biyya keessatti waan nama saalfachiisu garuu ammoo meeshaa waraanaa qabaatiif humna waraanaa qabaatiif arda humnaan deeffadha yoo jette asabiin akaatuyyuu baantu Raashiyaanuu sa'aatii 73 keessatti qabadha hidheetiin ture hagammaa Yukureen hin qabanne magaalaa keef qabachuu hin dandeenye. Neetoo fi Ameerikaa fi addunyaan guutuun Afgaanistaan hin qabatanii sigalaami achitti cabannee addunyaan guutuun iyyuu. Ammallee haga dhaatanatti Israa'eliin injifachuu hin dandeenye Falastiin. Maaliif jennaan ibidati qabdu san qaban isaan illee. Sigala hin qaban. Sorry. Asirratti waan tokkoon kaasuu barbaada. Amma dhugumatti biyyattuu biyya. Biyyi keenya arda biyya namaatiin loluudhaaf ni taati. Akkasii amma fakkeenyaaf biyyummaan keenya biyya namaatiin loluudhaaf qophiidha amma. Keessattuu akkumatu beektu waggaa 6-7 dabran kana erga muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy aangootti dhufanii asii biyyi keenya wal waraansa sibiiluu waariidhaan garmalee miidhamaa jirti. Garmalee miidhamaa jirti. Kana keessatti isiin ofii fiitiifuu wal miidhaa jirtu tun arda kaatee biyya takkaa yoo ilalte iltirammaan wayi Finfinneen baatii jedhaa baraniin. Amma sun beektaa sun shakkiidha waan shakkii qaban waan shakkuu qaban maaliif jennaan murna dura akka mootummaatti humna qabutu biyya keessa sii jira. TPLF meeshaan isii meeshaa ammayyaawaadha waggaa 30 qopheessaa turte. Gaara jalaa qabdi meeshaa akka jirtutti. San baantaa faannoon ala duroonii qabdi amantaa. Waraana federaalaa akkasiin godhu jirtu argu jirta. Keessattuu ammallee waraanni biyyattii hatta agartee tireeningii hin jiraami hin qaban ji'a 3 akkas callaa akka jirutti. Kanaafiyyuu biyyattii keessayyuu murnoota mootummaa walqixaatu biyya keessa jira. Arra deemtee Eertiraatti duulaa jechuun sun gartee duula agarsiisu sun waan biraati garuu ammoo wanni jedhu beektaa bakka tanatti lolaan eenyurraa yoo waan buusan humna qabaatiif eenyurraa waan buusan kan biraa ekonomiin biyyattii du'aadha. Haala malee biyyattiin haala nageenyaatiin haala hamaa keessa jirti. Hawaasicha hoo deeggarsa hawaasa hoo qabaachuu qabdayyuu dura sunuyyuu gaafii tokko. Kanaafuu Itoophiyaan haala amma keessa jiru kana keessatti deemeetiin ammallee lola guddaa banaa yeroo inni jiru haala amma keessa jirtu kanayyuu hanqatteetiin akka atuyyuu baantu garta biyyummaan Itoophiyaatu wayi qabatamtiidha. Ammayyuu kaabni Itoophiyaa harki caalaa mootummaa federaalaa harkan jirtu. Siyaa galuuti murnoota TPLF fi faannoo harka jirti. Summataa isiitiyyuu. Kanaafiyyuu mootummaan Itoophiyaa bulchaa jiru tokkoof hawaa tuffii qaba. Ibidda tokko yeroo inni ibidda tokko bakka takkaan ka'u dafanii ibidda san dhaamsan. Sigalaami haga ibiddi sun gubatee babal'atutti ta'anii hin laalan. Kanaafuu gaafa faannoo ijaaramtee faannoo waggaa 3 callaa dura isin ijaaramte. Mootummaatu ijaaree mootummaa irraa buqqaate. Yeroo sanitti silaa dafee dhaamsuu danda'e. Arda ammoo bakka saniin dhaamsan bira dabartee jirti. Siyaa galuuti. TPLF sandarii mootummaa guddaa humna qabu ka biyya keessa sii jiru. Isaa kana agartee Eertiraan lola. Eertiraan maa lolan? Eertiraanuu si keessa jira. Eertiraan maanuu si keessa jira. Kaaba Itoophiyaa harkaa qaba. Eertiraa fi Masriin iyyuu kaaba Itoophiyaa harkaa qabdi. Sigalaami. Kanaafiyyuu galaana diimaa kana akka seeraatti walmaagaatti yoo ka deemu taate akka seeraatti argachuu hin danda'a. Karaa gartee seeraatiin yoo deeman. Har'a fakkeenyaa fi galaana diimaa tokkoffaa Ameerikaan hin hayyamu galaana diimaa irratti akka lolli taa'amu. Tokkoffaa maaliif jennaan harka 80% meeshaan daldala addunyaa fi gartee markaboonni gaaza fe'an karaa sanarra bahan. Karaa galaana diimaa galoo galaana diimaa jechuudha. Israa'eliif deeman akka jirutti. Addunyaa tana immoo suppapaawwan Israa'eliidha. Sigalaami Ameerikaan xiqqollee hin barbaadu akka galaana diimaa sanarratti lolli taa'amu. Ameerikaan wanni inni barbaadu karaa seeraatiin nu waliin deemi. Dhiibbaa itti gooneetiin baharri kun ka Itoophiyaatii mi'ee hin fudhata mana murtiitu sii murteessaadha. Sigalaami karaa lolaa dhiisi yooti. Mootummaan Itoophiyaa amma tan argachuu qabaadha daddaffiitti. Sigalaami gaafa dura mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay saa 73 keessatti qabadha jedheemisi. Akkas qabadha jedheesin ture beeta. TPLF siyaasaaf jalaa gorteetu yeroo hin duude ergasii hoo meeshaa asii gadi yaafatti. Ija addunyaa guutuu mootummaa federaalaatti garagalchite dhiiga silaa TPLF qabdu harka dhiigaa san mootummaa federaalaatti haqatte. Shamizii adii abiyyiitti haqatte erga kaameraan addunyaa guutuu gara isii garagalchite. Aabba dhiin isii jaratti haqattee mire eegasii gadi harkifatte gaa dullaa isii gadi yaateetiin ka akka isii cabsiteetiin baaftee arra isiitu bulchuu jira. Kanaafiyyuu beetee
ammas deemaniitiin Eertiraan hin lollaa jechuun sun lolleetiin bahara diimaa fudhannaa jechuun suni beeytee natti hin fakkaatu. Si galaami galaanni baharri galaanni diimaa ka Itoophiyaati. Itoophiyaan haqatti qabdi haga dhaatanatti UN jalatti maqaa Itoophiyaatiin jira malee maqaa Eertiraatiin hin jiru. Hatta akka seeraatti Eertiraan waggaa 30 ol beeyta fayyadamaa jirti karaa seeraan alaatiin. Summataa isiitu itti gaafatamummaa fudhachuu qabdi Eertiraan. Seeraan summataa isiitu itti gaafatamama akkasitti gumaa kafaluu qabdi Eertiraan akka seeraatti. Kanaafiyyuu karaa seeraatiin yoo deeman kan argachuu dandeettu Itoophiyaa. Ilaa dhugaa dubbachuuf taanaan amma Itoophiyaan Eertiraa waan jiruu miti dhaqnee irraa fudhanna jechuu danda'u ni dandeessi. Garuu dhugaa dubbanna taanaan Eertiraani Mallas Zeenaawiin kan humna qabu waraana guddicha gama Afrikaa kan Mallas Zeenaawii yeroo sana harkaa qabu Itoophiyaan waraana lafootiin sadarkaa tokkoffaarra turte akka Afrikaatti jechuudha. Waraana lafoo guddicha sana qabatee Eertiraa waggaa meeqa lolee dadhabee fiifuu biraa du'e meeshoo biraa du'e jechuudha. Eertiraan tun haga gaafas illee ga'uu hin dandeettu jechuu dandeenya. Dhugaa dubbachuuf taanaan gaafas Itoophiyaan biyyoota hedduutti dippiloomaasiidhaan haala gaarii qabdi turte. Har'a garuu biyya keenyaafuu ilaalcha gaarii kan namni hin qabnedha dhugaa dubbachuuf taanaan. Afrikaan guutuun akka diinaatti nu ilaalti. Amma fakkeenyaaf Somaaliin ofii kiyyaaf lola keessan seenu jettee teette malee sila haala akka haala Itoophiyaatti sila. Somaliland yoo barbaadde Somaalii guddittii yoo barbaadde haala Itoophiyaatti sila kan lolli ka'uu jechuudha. Eertiraa keessatti lolli ka'e jechuun Masriin achirratti ni hirmaatti. Michuu siin hirmaachifti. Biyyoonni biraatis ni seenti. Gaafa biyyoonni biraa alarraa seenuu jalqabdu lolli kun daran hammaachaa deema. Biyyi keenya Itoophiyaan daaraa botoroo ta'uu malee wanni isiin argattu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf taanaan sirraahanii of laaluu qabanidha. Dhugaa dubbachuuf taanaan yoo danda'ame karaa seeraatiin karaan ittiin argannu bal'aatu jira. Karaa saniin akka itti argannu yaaluutu nurra ture malee lola barbaanna taanaan balaa hamaadhaaf saaxilamuudhaaf deemnaa jedha. Hundaafuu sa'aatiin nu dheeratee jiran fakkaata daawwattoota kiyya. Dhiifamallee nuuf godhaadha nuuf galchaadha. Amma galatoomaadha. Garuu wanni jennu beektaa wanni deemnu waa'ee kana gartee irraa callisuu hin qabnu hanga tokko namoonni hedduun hin jirani. Namoonni beektee har'a aktiivistoonni hedduullee jira. Waa'een kun ijoo tahuu qaba beektee Itoophiyaan duuba akka tokkotti argachuu hin argannaa humnaa arganna jedhanii callifneetiin waan kana duuluu osoo hin taane akkamitti argachuu qabnaadha waan kana dura waan nu beekuu qabnu. Akka tuubaantu Itoophiyaan yeroo ammaa kana tuunsa uf duubaa qabdiidha. Tokkoffaa har'a fakkeenyaaf Eertiraan uf duubaa qaba. Ijipti uf duubaa qaba. Suudaanitti diina Itoophiyaan. Siyaa galuuti. Allahumma sallallahu Somaalitti akkas. Ammas lolli yoo takka jalqabe lolli kun yeroo jalqabamu beekta malee sa'aati lolli xumuramu hin beektu. Abadan murteessuun obboleessa murteessuu hin dandeettu. Kanaafiyyuu bakka tanatti cabiinsa hamaa si mudachuu danda'a. Biyya keessaa bineensa hamaatu si jira. Si galaami wanni kun duuba akka seenaa taheetiin baharallee dhabneetiin deebineetiin hagaafillee mootummaan kenna. Mootummaan Oromoo biyya bulchuu hin danda'u sun dhugaa ta'e mootummaa naannoo Oromiyaa callaa bulchuu taaneetiin hafuuf deemna jedheetiin yaadaan akka kanayyuu. Naannoon Oromiyaa keessa jirte bilisa kiyya. Naannoon Oromiyaa kee guddaa waraana bilisummaa Oromoo jala jirti. Waraana sunuyyuu harka bilisummaa Oromoo jala jirti. Kanaaf akka jirtu duuba kanaafiyyuu haguma xiqqoo sunuyyuu hattaa sanuu hin dhaban. Haguma sanuyyuu galtaa hin dhaban haguma xiqqoo hawaasa keessa deemanii hawaasa ajjeesanii hawaasa saamanii waan adda addaa raawwachaa jiran kanayyuu sanumayyuu hin dhaban. Duuba mootummaa Finfinnee callaa wayi ta'a mootummaan kun booda yeroo shakkii beeyte. Kanaafiyyuu lolli taphaa miti. Yeroo ammaa kanatti addunyaan guutuun lola baqatti. Seeraan yeroo lolatti seenanii miti. Ekonomii kee oflaali nama si duuba jiru beeki hawaasa biyyateeti keessa jiru beeki diina si jala jiru beeki. Tokkoffaa. Kanaafi waa hedduutu bakka tana jira. Ulaagaalee kana ammoo sirraa wanni barbaachisu guutuudha. Beeyte lolatti seenuudhaaf dura karaa dippiloomaasiitiin lola seenuu qabdu. Karaa xiyyeetiitiin osoo hin taane karaa rasaasaatiin eenyummaanuu ta'e arbiyyuu arra fakkeenyaaf arbaa fi bar leenca takkaa miti humna takkaa miti arbaatu humna irra qaba. Garuu arbi yeroo leenca argu maal ta'a beektaa? Hin dhokata eessatti dhokadha jedha. Si jedhaan arbi mataa isaatuu hin baqata. Maaliif jennaan leenci xiqqishuudha. Duuba kanaafiyyuu humna guddaa qabaateef arbataateef leenca arbataateef gartaa waan fedhe hin injifadha jechuu hin jabaata. Leenca ta'uu qabda waan fedhe injifachuudhaaf. Waan fedhe injifachuudhaaf leenca ta'uu qabdi. Jarjaruu hin qabdu. Obsa qabaachuu qabdu. Mala fayyadamuu qabdu. Siyaa galuuti. Kanaafiyyuu akka saniiti hawaasni sulleen ka Itoophiyaati karaa salphaatiin karaa seeraatiin deeffachuu hin dandeetti. Itoophiyaan garaa lolaatiin ammoo waan kana osoo laallatanii irra bareedaa ture. Bareedaadha. Yaanni kan kee hedduu bareedaadha. Hedduu naa galatoome atis guyyaa biraa yoo Rabbi jedhee